subscribe na godhaa comment barreessaa warri maatiin aan ta'e maatiin haa video kiyya madhumaan alala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh shamaan kafoon isin jecha akkam nagaa keessanii fayyaadhaa baga rabbiin jiraachisee guyyaadhaatiin singaatee dalagaan aafiyaan akkam alhamdulillah nagaa kiyya. Video kana madhumaa laalaa like godhaa subscribe na godhaati warra barattanii seenaa waan adda addaa kana ilaaluun gaariidha na jajjabeessaan isin jedha. Ayya walumaan gara video chaatti deebine video dhaggeeffannaa isinin wajjin haasayan osoma wajjin haasayanii isiin hangafaanii jette osoo rabbiin naa laaffisee nama mootii jala dalagu kan nyaata mootii dalagutti na heerumsiisee jette. Talammaffaadis ni jette ana ammoo nama kophee mootii hodhutti osoo rabbiin na heerumsiisee jette. Gaafa kana tan diqqoo ni callifte isiin callifnaan nutti himinu hin dhoysinii jedhaniin nu obboleeyyan ta'eti. Gaafa kana ni jetteen ana ammoo osoo rabbiin mootii masanitti na heerumsiisee jettee isiin jennaan itti kolfan. Niyyaan kee eessa si jira eessa si dhaqi sila jedhanii itti kolfan. Laakiin jecha jaraa kana mootichi dhagahee jira. Guyyaa lammaffaa warra isa jala dalagu takkaa'uu jeeshii itti erge akka jarri fuudhanii gara mootichaa fidan. Barri itti dhadhahan tan xiqqoo gabbaate gabbaanaan ni jedhaniin mooticha kennatu ijaan isin arguu barbaada gara mooticha kennaa beenaa jedhanii fuudhanii deemaniin achumaan mooticha bira fidan. Wayita mootichatti oliin seenan hedduu sodaatte jarri. Gaafa kana mootichi ni jedheen hin sodaatinaa natti ol siqaa isaaniin jedhe. Gaafa kana gara mootichaa ol siqan. Akkuma mootichatti ol siqanii mootichi ni jedheen tan guddoo gaafate ati maal barbaadde eenyutti heerumuu barbaadde jedhee gaafate. Kan nyaata siif dalagu yaa mawlaa jetteen isiinis gaafa kana siif haa ta'u itti si heerumsiisee jira takkaa'uu walitti isin fuudhee jira jedheen. Tan lammaffaas ni gaafate kan kophee tee hodhu jetteen gaafa kana siifis walitti isin fuudhee jira jedheen. Tan sadaffaa hin daganne intala xiqqoo gaafa kana isii yaame isiinis itti dhufte innis ni gaafate ati hoo maal dubbatte jedheen. Gaafa kana isiin sodaattee boo'icha eegalte. Hin boohin yaada keetis dhagahee jira mumkin takkaa'uu ati tiyya ta'uu hin dhabdu jennaan ni gammadde. Torbii takka booda aruuza godhatan. Aruuza jarri sadiinuu bakkuma takkatti godhatan. Isiin mootichatti heerumte tun ni ulfooyte yoo soba jedhan ilmaan lama ni deesse. Tokko dhiira takka ammoo shamara. Seenaan jara kana asirratti yoo xumuramu seenaan asirraa achi hinaffaa itti fufa. Kan hinaffaa akkana ture mootichi gaaf tokko lolaaf ni bahe gara lolaa deeme. Obboleeyyan isii lamaan sun tan namicha nyaata dalaguu fi namicha kophee hodhutti heerumte sun ilmaan isii tana jalaa fuudhanii waa keessa kaahanii bishaanitti darban akka bishaan fudhatuuf. Gaafa kana xalayaa barreessanii mootichatti ergan. Isiin ammootuu gaddarraa boo'ichatti jirti. Xalayaan akkana jetti jaartiin tee haati manaa tee ilmaan hin jaalattu takkaa'uu ilmaan hin feetu lachuu fuutee ajjeeftee jirti jedhanii itti himan. Gaafa kana mootichi dallanee gara manaa deebi'ee haadha manaa isaa tanarratti umrii waggaa guutuu hidhaa itti murteesse. Narraa fuudhaa hidhaa jedheenii biraa ol garagale. Jidduma kana namichi tokko osoo daangaa bishaanii irra jiru daa'imman lamaan tana ni arge. Gaafa kana harkisee daangatti baase yoo inni baasu daa'imman lachuu lubbuun ni jiran. Yeroo kana fuudhee manatti hin gale haadha manaa isaa bira fide. Namichi kun ilmaan hin qabu rabbiin ilmaan isaaf hin kennine. Gaafa kana haadha manaa isaatiin ni jedhe